Nama immoo beekumsa kanaan fayyadamnee qarshii akkamitti lakkaa'uu akka dandeenyu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf mata dureen har'aa counting money. Kana jechuunis counting jechuun lakkaa'uu jechuudha. Money jechuun qarshii jechuudha. Kanaaf qarshii lakkaa'uu jechuudha mata dureen isaa. Kanaaf osoo qarshii lakkaa'uun jalqabiin dura garuu jechoota baruu qabnu tokko isinii qopheessee jira. Jechoonni kun yeroo saantima lakkaa'uu yeroo barbaannu jechoota fayyadamnudha. Kanaaf nu birattis afaan Oromoodhaan yeroo fayyadamnu shilingii, dumbulloo, sumunii fa'aa jennee akkuma waamnu kana Ingiliffaanis jechoota adda addaa qabu jechuudha. Kanaaf jechni jalqabaa akkasiin beektan kan hin barbaadu jecha penny jedhudha. Penny yeroo waamnu kun maal jennee waamna? Penny. Penny jechuun saantima tokko jechuudha. Birrii tokko osoo hin ta'in saantima tokko xinnoo sana jechuudha. Penny jenna. Nitti aanu immoo nickel. Nickel jechuun immoo saantima 5 jechuudha. Kanaaf saantima 5 nickel jennee waamna jechuudha. Nitti aanu dime jenna. Dime jechuun saantima 10 yookiin nu biratti dumbulloo isa jennee waamnu jechuudha. Dumbulloo jechuun dime jechuudha. Nitti aanu quarter jechuun hiiktisaa qofa isaatti ruubii jechuudha. Kanaaf sumuniin ta'a jechuudha yookiin saantima 25. Saantima 25 jechuun ruubii birrii tokko waan ta'eef saantima 25 yookiin sumunii maal jennee waamna? Quarter jennee waamna jechuudha. Kanaafuu jechoota kana akkamitti fayyadamuu akka dandeenyu fakkeenyaan haa ilaallu. Fakkeenyi jalqabaa yeroo qarshii waamuu barbaannu lakkoofsuma isaa waamnee doolaara yookiin birrii paawundis yoo ta'e itti fufuu ta'a. Fakkeenyaaf inni jalqabaa maal jedha? I have $72,378 yookiin immoo osoma kana balleessine iyyuu $72 jechuu dandeenya jechuudha. I have $72. Milikkiti doolaarri kun yeroo waamamtu lakkoofsatti aantee waamamte jechuudha. Kanaaf I have $72 jechuu dandeenya. Yoo lakkoofsi kun dheerate immoo lakkoofsuma waamnee irratti doolaartti dabaludha. I have $72,378 jechuu dandeenya jechuudha. Nitti aanu immoo I don't have a penny. Penny jechuun maal jechuudha? Inni irraa saantima tokko jechuudha. Kanaaf I don't have a penny yeroo jennu saantima tokko illee hin qabu jechuudha. Kanaaf qarshii hin qabu yookiin birrii hin qabu jechuuf I don't have a penny jechuu dandeenya jechuudha. Nitti aanu immoo I have 2 quarters and 1 dime. I have 2 quarters and 1 dime. Kanaaf quarters jechuun sumunii jechuudha. Dime jechuun dumbulloo jechuudha. Kanaaf I have 2 quarters and 1 dime jechuun sumunii lamaa fi dumbulloo tokkoon qaba jechuudha. Nitti aanu immoo I have $1 and 2 quarters. I have $1 and 2 quarters. Saantima birrii tokkoo fi saantima sumunii lama qaba. Kunis yookiin birrii tokkoo fi shilingiin qaba jechuudha. Kanaaf akkasitti waamuu dandeenya. Kanarraa kana fi garuu lakkoofsa kamiyyuu yeroo waamuu barbaannu qarshii kamiyyuu qarshiin sun doolaara yoo ta'e yookiin birrii yoo ta'e birrii 5,000 qaba jechuu barbaanne I have yookiin 5,000 bir kun akkuma doolaarri milikkita birriidha. ETB'n kun kanaaf I have 5,000 bir jechuu dandeenya jechuudha. Yookiin 6,000 yoo ta'e I have 6,000 bir. 600 yoo ta'e I have 600 bir jennee waamna jechuudha. Yoo saantima qabaate garuu jechoota penny, quarter, dime, nickel jedhan kana fayyadamnee lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf waan dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaa. Barumsatti aanutti wal agarrutti nagaatti. Afaan Ingiliffaa iimoodhaan kallattiidhaan warri barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argitanii nu dubbisa. Akkuma asirratti argitan duwwaa 9 duwwaa 2 73 64 fi 74 akkasumas 09 80 61 04 95 iimoodhaan nu dubbistan barumsa kallattiidhaan akka barattaniif isiniif mijeessina jechuudha.